Waatin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne gadaa sananin tumme gadaa sananin muree mudaa sanaa jalatti jalalaan waliin bulee Darafin dafanne amanaf chupunyate kanunduma jento tutafirati vate sabagara balatu sabagara galana oromo dabikiya kotare chabana maqaan koo Saartuu Abdiinaan jedhani magaalaa Frankfurtitti kan ol geenyee jirru har'a guyyaa irreechaa waan ta'eef asitti qabamnee irreecha irreeffachuuf dhufne. Kanaan dura biyyatti irreecha argitee beektu? Hin beeku biyya Ameerikaatti DC irratti isa guddaa barreen gaddaa jiru irratti argameen ture garuu biyya Oromiyaatti argee hin beeku. Garuu gaaf tokko nan arga. Biyya Jarmaniitti hin dhaladhe garuu biyya Ameerikaan jiraadha. Biyya Ameerikaa jiraata? Yaa. Abbaaf haadha kootu na guddise afaanuma Oromootiin afaan hiikkadhe isaanii wajjin haasa'an guddadhe jechuudha. Abbaaf haadha keessuma jiranii? Ameerikaa jiru. Yaa ani boqonnaa maaf hin dhufe. Akkamitti argite biyya har'aa? Baay'ee bareedaadha namatti tola. Baay'ee sabni keenya saba bareedaa aadaan keenya aadaa bareedaa baay'ee natti tola. Kanaan ala waan dhaabachuu barbaaddu hojjechuu barbaaddu jira? Warra Oromoo Frankfurtiin jiranii fi galatoomaa waan kana qopheessitanii fi jechuun barbaada. Amini gaba ganaga nu eegden kuno nuti biyya Hollaandirraa irreecha keenya irreeffachuudhaaf yeroo waggaa Frankfurtitti biyya Jarmaniitti irreeffachuudhaaf kaanee kuno reeffas geenya. Maal achi irreechi jiru achitti kabajatanii maal gootanii egaa irreechi biyya Hollaanditti kabajamaa biyya adda addaatti kabajamaa nu immoo irreecha keenya biyya jirutti biddootti kabajamutti dhaqnee bareechinee aadaa Oromooti ichiba Oromooti tokkummaa Oromooti kanaaf iddoo irreechitti kabajamu hundumaa deemnee irreecha keenya kabaja kanaaf kaanee har'a Hollaandirraa kaanee asifnee kabajuudha iddoo kanatti argamna. Biratti yoom kabajama? Nu biratti gaafa fulbaana 25 kabajama. Achittis akkasumatti bareedanii dabareedhumaan wal taanee kuno warras jiranis warra achi jiranis gaaf sana kabajanna biyya Hollaanditti hawaasaan Oromoo biyya Hollaand. Nu egaa akkuma walumaan irreeffannaa Jarmani daangaan hin jiru Jarman Hollaand hin jiru
warras jirtan kunis hundu keessanuu gartokkee isaanii warri beekamoodha bara baraan kan dhufanii achitti nu wajjin kabajanii adaraa keessanii adaraa irreecha keenya gaa iddoo jirtu kabajnee guddifna akka achitti nu argamtan jenne gaafa fulbaana 25 biyya Hoolaanditti laga horaa Kasperplaats jedhamutti akka achitti nu argamtanii sa'a 10 irraa kaaftanii argamtanii baay'ee gammachuudhaniin kabajaan isin eegaa jirra achitti. ayyaanuma irreechaa kabajuudhaaf obboleeyyan keenya hora Arsadee irratti miidhaan irra ga'ee namoonni 700 ol lubbuu dhabuu isaanii ni yaadatama. Kanaaf sagantaa daqiiqaa tokko yaadannaa sammuu goonee fi gara sagantaa keenyaatti seenna. Tole yaadannoo daqiiqaa tokko amma ni eegalla. Tole galatooma kanatti aansuudhaan sagantaan jalqabaa keenna itti gaafatamaan waldaa hawaasaa Oromoo Heesen sagantaa baniinsaa yookaan anaa dhufuu yookaan nagaa si gaafachuu kan nu taasisan Dr. Tamiruu gara waltajjiitti affeera. Dr. Tamiruun garana akka nu kabajaan isin affeera. Tummoota keenya abbootii gadaa itti gaafatamtoota hawaasa Oromoo biyya Jarmanii keessaaf biyya naannoo Jarmanii jirtanii qarree fi qeerronni manguddoonni keenya keessummoonni kabajaa biyya Jarmanii fi naannoo Jarmaniitii dhuftanii hundi keessanii malkaa irreechaa dhufuu keessanii fi maqaa hawaasa Oromoo Heeseniini galatoomaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isinii jechuun barbaada. Akkuma beeknu egaa irreessi aadaadhaasi duudhaadhaasi. Oromoon walgahee waggaa waggaatti yoo ayyaanessu aadaasaa ilaalee tokkummaasaa cimsuudhaa fi mallattoosaa jabeessuudhaa fi aadaasaa irratti xiyyeeffateeti walgahaa. Kanaafi Oromoon yoo amma keessaa immoo yeroo amma haala keessa jirrutti kanatti immoo iddoo guddaa kenninaa fi irreessaaf maaliifi jaarraa tokkoof walakkaa caalaa daraaramee cunqursamee Oromoon ijoollee isaa kennee lubbuu isaanii wareegamanii xinnoo ibsaa arguu isaa eegalu wal'aansoo isaa dukkana keessatti darbatamee amma dukkana keessaa bahuudhaa fi baay'isee wacabbaraa jira wal'aansoo qabaa jira ammayyuu Oromoon. Kanaaf yeroo kanatti shoorri irreessaa iddoo guddaadha. Tokkummaa keenya calaqqisa, irree keenya agarsiisa, aadaa keenya guddisa. Kanaaf karaa kanaas ilaaluun nutti jira jechuudha. Jireenya keessatti kennuu fi laachuun fi fudhachuun waanuma jirudha. Jechuun ergisuuf liqeessuu biyyaa otoo hin ta'in keessumaa biyya alaa biyya ambaa yoo jirru maaltu nurraa eegama yoo jenne biyya jirru keessatti aadaa seera isaanii seera biyya namaa tokkoo kabajnee aadaa immoo sanuu ta'u waan keenya wajjin wal bira qabnee fudhachuutti lakkaa'ama. Kennuun immoo aadaa ofiis barsiisuu jechuudha. Aadaa ofii tumsuu, aadaa ofii jabeessuu. Kana keessaa fakkeenyaa fi namoonni iddoo ni jiraannu akka aadaa keenya baranii gochuun nutti jira. Kanarraa kan hafes immoo daa'imman keenya dhufanii nu wajjiniin aadaa kana gara fuulduratti akka nu harkaa fuudhanii waggaa 20-30tti aadaan irrees biyya alaatti akka ammaa kana caalaa daraaree dagaagee guddachuu akka danda'u yoo har'a daa'imman keenya warra asitti dhashine finnee asitti yoo barsiisne yoo
agarsiisnedha. Namoota warra amma saba warra amma mootummaan Itoophiyaa irratti bobba'ee waraanaa jiru kana hiriira isaanii yeroo lama dhaqeen ture. Ijoollee waggaa 3 kaasee waggaa 5, 6, 7, 8 gar tokkoon warra hiriira irratti hirmaatu isaan daa'immanidha baay'een isaanii. Kanaayyuu immoo iddoo namni waan rakkisaa dubbatutti, iddoo namni waan hamaa dubbatutti iddoon suni. Kanaafiunis immoo iddanatti iddoo jaalalaa, iddoo tokkummaa, iddoo aadaan itti guddatu dagaagu kanatti ijoollee keenya finnee gara fuulduraatti barsiisuun nutti jira. Kanaafi ammasii baga nagaan dhuftan anaanaa dhufu irree keenyadha. Galatoomaan jedha. Kanatti aansuudhaan jalqabbiif Abbaa Malkaa bakka bu'aa Abbaa Malkaa obbo Addunyaa akka isaan nu eebbisan gara waltajjiittiin isaan afeera. Obbo Addunyaa. Abbaan Malkaa kana obbo Lammaa Abbabaa turani. Obbo Lammaa akka tasaa dhukkubsatanii mana yaalaa jiru. Sababa kanaanii har'a bakka isaanii bu'ee akkanii eebbisuu fi hawaasni naannoo kanaa naaf affeeraniiru. Dursee hundumti keessaniyyuu baga nagaan dhuftanii jedha. Ittaansuudhaan baga gurraacha gannaa darbee uummanni keenya booqaa birraatiin qaqqabe. Irreechi kun egaa akkuma beektanii biyya Jarmanitti 2004 calqabee waggaa 8 eddaa gaggeesse booddee baallii Hoolaand, Niizerlaand kunoo keessummoonni keenya har'as jiran kun Hoolaand irraa dhufan kan fudhatanii haala gaariidhaan gaggeessaa turanii amma ammaatti illee gaggeessaa jiru. Warra kana gaggeessaa turanii fi warra Frankfurt, hawaasa Frankfurt kana gaggeessaa turuu keessaniif galata guddaa qabdu. Ammallee waaqni akkasuma galata isinii godhee kan jiraattan jireenya gaarii isiniif haa kennu. Irreechi akkuma jedhame irreechi irree uummata Oromooti. Uummanni Oromoo hafuura isaatiin waliin ga'ee yaada isaa wal qaqqabsiisee rakkina isaa walitti himatee rakkina dhimma isaa waliin bahuu kan danda'u ta'eetu argama. Kanaaf hafuura isaatiin waan walitti dhufuuf hafuurri uummata hawaasaa irree guddaa qaba. Irree guddaa waan qabuuf irreechi irree keenya jedhama. Irreechi aadaa Oromoo keessa isa guddaa tokkodha. Aadaa Oromoo qofaa yoo hin ta'in xiinxoo Oromoo irraa kan achas dhufee amantiin adda addaallee kan durii isaa kan irraa madduu danda'e kanarraa ta'uu isaati. Egaa kana ta'ee ennaa jiru baroota dheeraa akkuma beekamu sirallee obboleessi koos caqasuu yaaleera. Sirni bittootaa ayyaana kana dadhabsiisuudhaaf bara waggaa 100 ol kan sukkuumaa turanii. Irreechi kun immoo kan waaqaan deeggaramee deemamu waa ta'u uummanni keenyas immoo kana of harkaa hin ganne cimaa waan ta'eef of harkatti hambisee amma deebisee daraareera. Biyya keessatti qofaatu hin ta'in addunyaa guutuutti bakka Oromoon jiru hundumaatti daraareetu argama. Kanaa booda eenyuyyuu cabsuudhaaf duubatti hambisuudhaaf waan hin dandeenyedha. Ilmaan Oromoo bakka jiran hundumaatti kan kabajachuu danda'anii kana caalayyuu gabbifachuu kan danda'anidha. Kanaaf egaa waaqa kana hunda nu faana dhaabbatee irreecha kana nu guddisuu danda'e waaqa keenya galateeffannaa. Waaqa guddaa waan hundumaa nuu kennee waan hundumaa tola nuu gochuu danda'e waaqa keenya galateeffannaa. Akkasumas immoo waaqni keenya rakkina uummanni keenya keessa jiru har'a jiru kana nu faana dhaabbatee waaqni irree keenya nuu ta'ee nu gargaaree rakkina uummanni keenya biyya keessa jiru kana akka nu gargaaru waaqa keenyatti mannaa. Waaqni akka nu haa dhaga'u diina nurratti bobba'ee humna Oromummaa balleessa jedhee socho'aa jiru kana
isa waaqni nurraa haa qabu warra akkattillee nurratti socho'aa jiru kana irree isaanii kan isaan irree nutti fudhachuu barbaada irree isaanii waaqni haa laaffisu. Akkasumas immoo waaqa keenyan galateeffannaa galata waan hundumaa nuu kennee tola hundumaa nuu raawwateef galateeffannaa. Akkasumas waaqni namoota keenya isa kaan ajjeechaadhaaf isa kaan hidhaadhaan isa kaan waraanaan itti bobba'amee gidirsaa jiru sana waaqni nurraa haa qabu akka nurraa qabu hin kadhannaa. Uummata isaa uummata keenya waaqni akkasumallee oolchee tokkummaa isaa jabeessee kan waliin jiraachisu nuuf haa taasisu. Kadhannaa kana sinnaa goonu waaqa keenyas akkatti innaa galateeffannu ammas galanni waaqaa haa tolu. Ittaansuudhaan hoofkaltii sitti irreecha kana kan dhuftan hundumaa irreecha kana waaqni sinaa hoofkalchuu hamaa sinaa hoofkalchuu hamtuu nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu. Irreechi kun irreecha nagaa ta'ee nagaadhaan kan raawwatan nuuf haa ta'u. Qe'ee hoofkalaa mana hoofkalaa biyyaan hoofkalaa waan hundumtu hoofkaltuu nuuf haa ta'u. Hoofkalaa kana waaqni nu qaqqabsiisee irreeffannee irreessa kanaan gammachuu itti gammannee oollee akka gallu nu haa taasisu. Hoofkalaan jedhaa galatooma. Irreeffata deemna yaayyoleeo. Gugurdani ayyoleo oya mareo bishani pate de ma ayyoleo oya mareo 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 masani daundne ayyoleo oya mareo 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 kuma kolchatti se ayyoleo oya mareo Mareo, 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 Ana maramaru ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Recha ugati ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Anukuksate numari ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Ana maramaru ya yoleo. Oh ya Mareo, oh ya Mareo, oh ya Mareo, Aga gugurda lamani ya yoleo. Oh ya Mareo, Bishani pate de ma ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Ani amenu wiki ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Refata demna ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Reza wagati ya yoleo. Oh ya Mareo, 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 Ada oromoti ayyoleo. Oh ya Mareo, 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 Reza wakati ayyoleo. Oh ya Mareo, oh ya Mareo, oh ya Mareo, Refata demna ayyoleo. Oh ya Mareo, oh ya Mareo, oh ya Mareo, 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 Mareo,
mareo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. Mareo. Richo gati ayoleo. Mareo. Mareo. Anamara maru ayoleo. Oh ya mareo. Mahani daundne ayoleo. Mareo. Mareo. Umata eti ayoleo. Mareo. 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 Bishani pate de ma ayoleo. Mareo. Mareo. Yesanu kusini ayoleo. Mareo. Mareo. Unu hojjate bulaa ayoleo. Mareo. Reeffata deemna ayoleo. Oh ya mareo. 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 Mareo. Recha wakati ayoleo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. Oh ya mareo. 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 Anamara maru ayoleo. Mareo. Mareo. Ogan maram na ayoleo. Mareo. Mareo. Ogan bonya ayoleo. Resage. Ubasikle sage. Resage yawa. Ubasikle sage. Yawa. Yawa. Resage yawa. Ubasikle sage. Yawa. Ya Rab. Ijoollee keenya abbaan keenyaan amannuu hiiki yaayyolee. Maree saanuu kan namaan tuqne yaayyolee. Biyya keenya nu eegi yaayyolee. Tadeemna yaayyolee. Kan nu godhame abbaa malkaa bakka bu'aa abbaa malkaa obbo Addunyaa ta'u obbo Addunyaa garamitti na feera. Egaa baga irreecha kanaan sin ga'e baga kanaan geenye reeffannaan ga'e Waaqayyoo
akkuma kanaan immoo walitti nu fidee ayyaana keenya irreeffachuudhaan nu qaqqabsiise Waaqayyoo hoofkaltiin waa godhu irreessa hoofkaltis haa ta'u irreeffadhaa. Ardaan nagaa dhiqqaa guddaan nagaa jaarsa jaartiin nagaa kan irreeffatu nagaa Oromoo hundi nagaa yaa'ii guddaan harraan nagaa yaa'ii qubate ardaan nagaa dhiqqaa guddaan nagaa warra haasa'ee warra nagaa haasa'u warra mi'eeffate nagaa mi'eeffatu warra tuma bulee nageenne hayegee qaccee olee nageenne kan warra dibbee mana gadaa warra dibbee mana khilliisaa funnaalee isaa qajeela warra nagaan irreeffate godinaa horaa bulaa deeman. Yaa Rabbi galanni si haa godhu dukkana gannaa keessaa baatee boqaa biraan nu geesse yaa Rabbi galata. Yaa Rabbi galata. Dhalataan galata. Yaa Rabbi waggaa waggaan sabni Oromoo irreecha isaa guddaa kana kabajata yaa Rabbi baga ittiin nu geesse. Baga ittiin nu geesse. Yaa Rabbi bara hamaarraa nu qabi. Bara hamaa nurraa qabi. Bara hamaa nurraa qabi. Dhalataa nuu guddisi. Dhalataa nuu guddisi. Kan dhibame nuu maali. Kan faca'e nuu biqilchi. Kan biqilchi haa daraaru. Dhalataan keenya haa guddatu. Ilmoon dhalatu guddatu nuuf haa ta'u. Kan beeku nuuf haa bulu. Beekan immoo akka warra hin beekne nu barsiisu haa godhu. Haa godhu. Mee Rabbi waaqni har'asitti waliin ga'e kun waggaa waggaan akkanuma irreecha keenya nama irreeffatu nu haa godhu. Mee Rabbi saba keenya isa biyyaati isa laasi irreecha kana han takka haa of kalu. Mee isaan ilmaan Oromoos biyya alaa jirus biyya keessa jirus irreecha kana haa dagaagsan. Irreechi keenya haa dagaagu. Irreechi keenya haa dagaagu. Dhalataan keenya immoo irreecha keenya haadhaa keenya ichiba tokkummaa Oromooti, hirree Oromooti. Akkanuma ilmaan Oromoo biyya alaa jiratti barreeffamu. Mee Rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa godhu. Mee Rabbi balaa baraarraa nu haa baasu. Nu haa baasu. Warri mana nagaa lafa nagaa holtanii jettan mana nagaatti galaa. Waggaa waggaan ani Rabbi kanamatti deebisee akka irreeffatu nu haa godhu. Na of galchaa guddaa xiqqaa na of galchaa mana nagaa baatanii Rabbi mana nagaatti isin haa deebisu. Hama jalaa isin haa baasu. Nagaa isiniif haa kennu. Dhugaan ilma waaqaatii waaqni dhugaadha. Mee dhugaa keenya nuu kennu. Dhugaa keenya nuu kennu. Haqa qabnaa mirga qabnaa haqa keenyaaf mirga keenyaaf waaqa kadhannaa waaqni harkaaf mirga keenya nuu kennu guddaa keenya nuu bulchi hayyuu keenya nuu bulchi xiqqaa keenya nuu guddisi hamaa nurraa qabi tola nagaa nuu kennu biyya keessatti uummati keenya illee rakkoo keessa jira mee yaa waaqa uummata kee situ dhugaa qaba dhugaa keenya nuu deebisi. Dhugaa keenya nuu deebisi. Kan dhukkubsate nuu fayyisi. Kan boqate immoo lubbuu isaa jannata nuu galchi. Hiriyaa maatiillee jabeessi. Jabinni kan keeti yeroo hundumaa ammallee jabina nuu kenni. Qeerroo keenyaaf firree keenya nuu cimsi. Tokkummaa keenya nuu jabeessi. Haqaaf mirga keenya nuu kenni. Mirga keenyaaf haqa keenyaaf lolachaa jirra nu bukkee dhaabbadhuuti nu cinaa dhaabbadhuuti nu gargaara. Tumsi kan keeti, haqi kan keeti, dhugaan kan keeti, dhugaa keenya nuu kenni. Isin hundaa qe'ee nagaatii baatanii qe'ee nagaatti galaa, bulaa horaa jiraadha. Warri dhooftanii asitti ayyaana kana kabajuudhaaf kan waaqni isin haa eebbisu. Horaa bulaa. Warri kana qindeessitan waaqayyo isin haa eebbisu. Warra eebbaa ta'a. Alaa mana eebbifamaa. Qe'een keessan haa eebbifamu. Diroon keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Egaa dargaggeenyi keessas immoo waan kana gubbaarratti ulfeessanii gara fuulduraattis immoo fudhattanii kan deemtan ijaa ta'eef dargaggeessa jabaa ta'a. Kan boruu bakka buutanii kana hundumaa qindeessitan sin haa taasisu. Rabbi si wajjin haa dhaabbatu. Hoofkalaa baga waaqni nu haa hoofkalchu. Irreessa hoofkallee oolu nu haa taasisu. Irreessa biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana akka inni dadhabu godhamu waaqayyo humnatti kennee kan jajjabaatee fuulduratti deematu nuuf haa godhu. Abbootiin gadaa, abbootiin irreechaa isaan hundumtuu isaan hundumaarraa gara uummataati. Uummata faana godhanii turanii ayyaana isaanii karaa nagaan akka isaan
kabajatanii kabajni kun yeroo yeroodhaan guddachaa akka deemu waan isaan haa taasisu. Isaan illee kana gochuudhaaf illee amma isaan waamicha goonaa irreechi keenya biyya keessatti waggaa darbe arganii irraa akkaataatti kabajamee oolee baran ammoo uummanni keenya dhibee amma jiru kanallee dhibee sana of eeggannoodhaa fi akkasumas immoo haguuggiidhaan ayyaana isaa kanatti hundumsaa bahee akka kabajatu haa ta'u. Egaa akka kana yaa ta'u hamma kana gochuu hamma hin dandeenyetti waan nu harkaa dadhabu jaa ta'ee fi uummanni keenya kana beekee jabaatee ayyaana isaa kabajachuu kan isaa dandeessu haa ta'u haa taasisu. Hoofkalaa irreecha hoofkalaa dheedhaan hoofkalaa manaan hoofkalaa hoofkalaa karaa nagaa mana keessatti deebi'aa galtanii mana keessanitti gammachuudhaan qe'ee burraaqutti qe'ee gammachuutti deebi'aa galaa. Egaa irreecha keessan irreeffadhaa waaqni irreeffannaadhaan na tolu jedha. Nyaanni kun nyaata aadaa naannoo Wallaggaatti keessumaatti naannoo Horrootti yeroo masqalaa damaraa guyyaa damaraa yeroo immoo namni yeroo gaa'ilaa namni fuudhaaf heerumaa itti eebbisamanii kanaanii wayiin keessummaa jaallataniif kabajaniif kan dhiyaatu nyaata aadaa Wallaggaatti. Itaan kunoo. Cumboo jedhama maqaan isaa. Sakana maqaan isaa Caccabsaadha. Caccabsaa jedhama. Ganama qursii keessummaan seenaa dhufe kennama. Sakana yoo barbaadanii inni kun kaamsaa jedhama. Kaamsaa gara Wallaggaa lixaa yoo deemtan egaa magaalaa Damdoolootti kan argattu bookaa wajjin nyaata ajaa'ibaati galatoomaa. Inni kunniinoo? Kunillee kan kunis caccabsaadhuma waan isa addaa ta'u malee hojjaan isaa addaa ta'u malee caccabsaa. Kunillee caccabsaa akka adda addaatti daakamee jechaadha. Kuni maqaa isaa dhugaa jechuudha sirriitti. Kuni hoo? Kuni kaasaan kun? Cuukkoodha kaa kun immoo. Kuni caccabsaa daakameeti. Kun kaasaan kun cuukkoo? Kuni cuukkoodha. Buraatoo ka jedhamu hoo immoo kami yoo kun cuukkoo ta'e?
Micciirraa akkuma adda addaatti micciirraa jedhama akkuma aadaa adda addaatti. Akkasii akkana ibsitan akka iddoo adda addaatti micciirraa jedhama nu biratti kan beekamu. Kuni hoo? Kuni nyaata aadaa Arsiiti. Marmarii jedhama. Arsii keessatti nyaata gosa adda addaatu jira. Marqaan jira, micciirraan jira, caccabsaan jira, saankeetni jira, surriin jira. Akkasuma kun immoo kanneen keessaa tokko marmareedha. Marmareen kan irraan hojjetamu daakuu qamadii fi dhadhaa irraa hojjetama. Guyyaa sirnii wayii jiraate cidhallee ta'ee mana namaallee qabatanii deemuuf kan gargaarudha jechuudha. Guyyaa sirnaa dhihaata kunis irra guddaan isaa garuu akka aadaa Arsiitti kan beekamu micciirraatti aansee immoo marmareedha. Kanaaf kun irra micciirraan isa sanii. Kuni qoccoocoodha kaa. Qoccoocoodha. Kuni qaaraa jiidhaa, qullubbii adii, jinjibila, hoggiyoo qabaa. Maashaan kuni mosobila. Maal jedhamu jinjibilaan. Jiidhaa fireeshira ho'aa sararaati walitti daakama. Kuni biddeen boqqolloo ho'aarraa godhama faffatoo jedhama. Yeroo mana namaa deemanii akkasitti hojjetanii fudhatanii deemu. Iddoo buna qalaa kan bakka bu'udha. Buna qalaadha. Iddoo isaa bakka bu'a. Yeroo akkamii fa'aa nyaatama kana? Eenyuun nyaata? Yeroo akkamii nyaatama? Bunni qalaan kuni naannoo Wallaggaa fi naannoo Gujiitti sirriitti beekama. Yeroo irreechaa sirriitti kan qophaa'u buna qalaadha. Akka aadaa Wallaggaattis nama cimaadhaaf keessumaaf kan qophaa'udha. Garuu kuni buna qalaa miti. Iddoo buna qalaa bu'a. Waanni buna qalaa itti jedhamu fakkeenyaaf amma kunniin zanjabiila. Amma mee sanarraa natti ilaal suni akaawwiidha. Garuu dhadhaa ta'uu daa'ima haa ta'uu waan ta'eetti godhamee jira. Dhadhaadha. Kunis dhadhaadhaan qophaa'aa naannoo Wallaggaatti. Maal jedhama maqaan isaa? Akka qorii jedhama maqaan isaa qoriidha. Halaqanaan hoo jira as keessa? Halaqanaa wanni jedhamu as keessa jira? Halaqanaa wanni jedhamu jira? Halaqana. Yaa isuma kanaanillee bakka biraatitti halaqanaa jedhama. Maqaa isaati ta'a. Kuni akka biyya kanaatitti laastika kanaan qophaa'e malee bookaa daadhii jedhama afaan naannuma keenyatti ta'ee birziillee hin jedhama kan irraa qophaa'u dammaa fi dammarraa qophaa'aa. Garuu immoo biyya kanatti haala meeshaa isaa akka naannoo aadaa Oromiyaa keessa jirutti gahaa hin arganne laastika keessatti qophaa'edha. Kunis gaafa cidhaa gaafa irreechaas sirna wayii qabaatee akka aadaa Oromootti kan qophaa'udha. Mee midhaan kun midhaan nagaa nuuf haa ta'u. Akkanuma irreechi kuufaa bara baraan kuufnee akka dhufnee wajjin nyaannee gammannee guyyaa gammachuuti. Akkanuma rabbi nu haa godhu. Nu haa godhu. Maaddiin kun maaddii gaarii nuuf haa ta'u. Maaddiin kun namni hundi maaddii kana dhamdhamee hundi nagaan haa galu. Haa hoggatu. Naaf galchaa. Egaa mijuunuudhaaf darrabbi egaa mijuu isin haa dhaabu. Galatooma wal faadhaa baga waggaa nagaan sinee hambara gareetiin isin haa ga'u. Baga of kaltanii gannaa baatanii booqa biraatiin isin ga'in jedha. Galatooma. jabeeffanna irreechi keenya waaqa galatoonfanna kan dura abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyyaa arrallee namooti sabaadha na chookiyyaa arrallee namooti sabaadha na chookiyyaa. Irreecha bara kanaatiif kabara darbeellee
bara 2015 irraa jalqabee nama irreecha kana irratti baay'ee dadhabaa ture. Kophaa isaa qopheessee uummata kana dargaggoo biyya kana seen itti dammassee amma jidduu keenyatti argamu obbo Lammaa namni beekne jiru gahee irreecha irratti inni qabu. Isa kanaaf amma bakka isaa namni bu'ee badhaasa kana nurraa fuudhu obbo Dachaasaa yoo as jiraatanii badhaasa kana obbo Dachaasatti nu kennitanii. Obbo Lammaani nama gahee irreechaa qofaan osoo hin taane dargaggoo biyya kana keessa jiranii hunda isaaniitiin waan danda'e afaaniin waan isaan barbaachisu hunda nama bira dhaabbataa ture. Ittiin deebi'ee ammoo gargaarsa rakkoo biyya kana keessa dhalatu nama hundaa karaa waan qabu waan danda'u waan hundaayyuu nama biraan hafne amma dhibamee mana yaalaa jira. Isa kanaaf namni hundinuu amantii qabuuni waaqa isaa kadhachuu qaba. Rabbi isa haa maru. Waggaa dhuftu nama achitti walitti deebi'u haa godhu jennee asumaan kan isaa goolamnee bira dabarraa jechuudha. Obbo Lammaa namni hin beekne jira. Namni inni gargaarraas keessa jira. Namni inni bilbila jalaan kaafne jira as keessa. Waa hundaafuu akka hundaafuu waan dandeettanii rabbi isaa kadhadhaa akka rabbi isa maarii waggaa dhuftu asitti isa arginu jechuudha. Galatooma. Ittiin aansee ammoo akkuma isaa taatee aadde Dasituu Qajeelaati yoo dogoggoruu baatu. Aadde Dasituu Qajeelaa nama gahee biyya kana keessatti naannoo Biraanfoortii kanatti ispeeshaalii waan Oromoo fakkaatu waan qophaa'u hundarratti nama qooda guddaa taphataa ba'ee. Ittiin aansee bara 2017 irraa eegallee nu haga biyya kana dhufnee waaqa qopheessuu jalqabne irraa jalqabdee mana isii akka itti tajaajilam meeshaa isii akka itti tajaajilam san qofaallee miti qabeenya isii waan qabduun nama dhuunfaa isiititti qarshii 400 irreecha yeroo duraatiif nu gumaachee nu wajjin qopheesse. Ittiin aansitee ammoo Oromoo hundinuu haga ammaa waan barbaade mi'a waan itti fayyadamuu barbaade cidha isaa qabaatu du'a isaa qabaatu qophii adda addaa waan Oromoo ilaallatu hundaan nu bira dhaabbataa nama ture. Isiifillee Aadde Dasituufillee asirraan aansee waggaan irreecha kana nu wajjin kabajan gaachana Oromoo hundaa Dr. Baqqalaa Poolaandii irraa jidduu keenya argamanii. Asirraan aansee ammoo haadha warraa isaanii bakka isaan dhaabbatan waan isaan godhan irreechas haa ta'u waan hundaanuu akka bakka isaan bu'anii waan hundaa godhaa turaniifillee bakka isaan deeman wajjin deemanillee haadha warraa isaanii aadde Maree asuma jiranii bakka jiranitti ammoo uffisuun rakkoo qabu. Kanarraan aansee ammoo sabboonaa keenya bakka Oromoo hundattuu asis ta'ee Oromoo bakka jiru kun warri haaraa dhufne kun xiqqoo ho'aadha amalli keenyallee yaadni keenyallee akka manguddoo ta'anii bakka hunda rakkoo jiru hunda bilbilanii mataa walitti nu qabanii akka Oromoon kun gaaddisa tokko jala dhufu waa hunda nama ifaajaa turan keessaa nama tokko. Isaanis namni kuni obbo Abdiisaa Tasfaayee jedhama. Hamilee kennaafi. Obbo Abdiisaan kana qofaanii miti koreedhaan bakka ijaaranii akka Oromoo kun hawaasa tokko ta'ee bakka tokkotti dhufu nama toora guddaa taphataa jiranii dalagaa hedduu piroojeektii waa'ee Oromoo kanas harkaa qabanii asumaanii Oromoo hundinuu waan danda'een waan isaan irra jiran kana yoo dandeenye gargaaruu yookaan hamilee kennuu fi kanuma lamaanii kanaan ammoo isaan jala deemuun dirqama keenya galatooma jedha uffata.
nama tokkotu jira. Irkurii jechuun hin danda'ama. Maaliif jennaaniin bara 2017 yeroo nu irreecha qopheessinu ani baay'iseellee beekullee naannoo isaallee akkasuma walitti dhufee hin qabnu keessummaa wayii karaa Deenmaarkii kanarraa dhufanii biyya kana yeroo dhufanii jedhanii Oromiyaa shooppii waan jiruufi akka mana Oromoo ta'ee fi isa bira dhaqanii achitti qubatanii maal barbaadan namni kuni bakka qubatan barbaadanii bakka bulan barbaadanii waan kana wanti kaasee wanti inni godhe kana qofa waan ta'eefi miti garuu nama isa jedhee hin dhufne Oromoo himatee dhufe nama kamiyyuu dhufee wariin haa rakkatu yaadaan haa rakkatu afaan haa rakkatu kana hunda bira dhaabbatee keessummaa Deenmaarkii irraa dhufan sani siree guyyaa 3 qabee fi tiraanspoortii isaanii kennee fi asii deebise. Kun tokko. Inni lammataa ammoo kamiyyuu Oromoo kamiyyuu haa ta'u amantii kamillee haa qabaatu. Oromoo yoo ta'e namni kun isa bira dhaqee jedhee waan dhaqeef san milkaa'u malee biraan deebi'u ittiin deebi'ee ammoo waan Oromoo godhamu waan gargaaramu. Waan fedhees haa ta'u rakkoon tokko dhufe jennaaniin walgeettiin Oromoon achi teennee waan rakkoo jiru yoo namnillee du'ee cidhallee haa qabaatu rakkoo adda addaallee haa jiraatu waa buusii kana walitti guurra kiisa isaati baasee kiyya maqaa naman barreessinaa jedhee haga nu yaadne ol rakkoo waan dhimma saniin godhamu hunda isaa baasee nama kennu jechuudha namni kuni ittiin aansee ammoo eengadda gaafa kaaseettii haa caaluu biyyarraa finnee jennee namni hedduu waa hedduu nu jedhaa ture qarshii 10 gurguraa turre qarshii 20 gurguraa turre warri 20 gurguruu qarshii 10tti waan gurguramnu warri qarshii 8 jedhaa ture akkam gootanii waan kana gootanii jedhee namni komii nurratti kaase nama hedduu haa ta'u namni kun kiisa isaati kaaseettiin kun osoo gurguramne qarshii Itoophiyaa birrii 100 maatii haa caalutti nama galchee sagalee asirme jechuudha. Inni kan biraa ammoo deebi'ee amma rakkoo asitti dhalatu kana keessatti waan danda'in waan nu qopheessu kana keessatti waan akka bishaanii waan karaa isaatiin waan akka dhugaatii waa hunda uummata kan tajaajilee nama firii takka nurraan fudhatee kana warri nurra akka Jarmanii keessa jiru nama kana sirriitti galateeffachoollee qabaa sirriitti tureeffachoollee qaban jedha namni kunis obbo Kumsaa jedhama. Namni kennaa Kumsaan nama afaan biyyaanii galateeffatu osoo taane nama sirriitti kunuunsifamuu qabu kunillee homaatii fi mitiillee nama maqaallee barbaaduu miti nama garga fuulduraa kana ba'uullee barbaaduu miti. Fuudhuuf hin danda'a. Hamileen isin laafini namoonni gurguddoo nama lamatu duuba keenya hafaa namoota kana ammoo sirriitti biraa kennuu qabdanii jiru. Asitti aansee ammoo maal jenna bada jiran waan jennu nu harkaa dhumate. Haa ta'u mee ooma jedhu aaddee nama jedhamu wayiiti jira as keessa namni kunillee siraa namni irraa jalqabarraa waa nama galatooffataa deemaa miti bara 2017 irreecha qopheessinee turre yeroo qopheessinu kana waa hedduutu jira weellistoonni warii nurraa barbaadanii qophii kana qopheessuuf warii barbaadna nu uummata irra deemnee waa guruu hin dandeenyu kiisa keenya warri koree taane waa kana walitti buusnee qopheessuuf deemaa jira amma yeroo akkana waan kana rakkannee jennu nama mari'anneenii itti bilbillee waan kanatu jira waan rakkannee waan godhuu dandeenya jennee waliin barbaanne waan barbaachisaa ta'e waan kamiyyuu karaa wariillee haa ta'u karaa dandeettiillee haa ta'u ani isin bira jira nama jedhu ittiin aansee weellistoota yeroo san dhufanii qophii irreechaa sanitti sagantaa san nu bareechuuf dhufanii baasii isaanii hunda dandeettee kiisa isaaniitiin warii kennitee ittiin deebi'ee ammoo sagantaa kamiyyuu sagantaa Oromoo laallatu bakka hundattuu gargaarsa kamillee haa ta'u ka du'aas haa ta'u ka ce'aas haa ta'u ka miidiyaas haa ta'u waan hundattuu dursitee anin jira ani kanan godha yoo namni tokko rakkoon tokko dhalate jedhee guruppii tokko irra gadhiisee jedhe nama dura baasee uf kennu jechuudha namni kun eenyu jettanii aadde Fatiyaa jedhamtu.
adde Fatiyaani nama qabsoo Oromootiifillee rakkoo Oromootiifillee nama waa hundaanuu nama nu bira dhaabbatee waa hundattuu nu jajjabeessu karaa hundaanuu deemti karaa manguddummaatiin illee nu wajjin deemti karaa jaarsaatiin illee karaa ijoolleetiin illee nama waa hunda fakkaatee nama wajjin waa dalagu baay'ee galatoomi ulfaadhu akkanaa itti fufii jenna qaqqabatu. Ammallee nama tokko nu hafe namni kun qabsaayaa qabsooftuu ta'uu danda'a maqaan hin dubbisu waan Oromoo keessarratti akkuma adde Fatiyaa kanatti bakka hundatti garuu waan jennee waan Oromoo ilaallatu cidhas haa ta'u du'as haa ta'u gargaarsa fedhes haa ta'u Oromoon tokkos haa rakkatu afaanii waan hundaan akkuma adde Fatiyaa kanatti bakka hunda deemtee baasii isii baaftee bakka Oromoo itti rakkatetti rakkoo baastee waan dandeetu hundaan nama gargaaraa tureetu as keessa jira. Namni kun eenyu jettan Aadde Leensaa jedhamti. Nurambargiraa. Aadde Leensaan nama qabsoo Oromootitti waa hundattuu bakka barbaadetti dalagaas qabaattee waa feetellee qabaattee nama dhufee bakka sanitti argamu akka ati yaaddetti nama si wajjin deemu isa kanaaf Aadde Leensaa baay'ee nu galateeffadhaa ulfaadhuu. Hamilee kennaaf namni waan guddaa waan jechoo wanti an barbaadu asirratti yeroo namni waan kana godhee akkan bakka kana dhaabbatee jedhu nama bu'aa tokko irraa buufachuuf yookiin dantaa wayii argachuuf dura baay'ee dalagu fakkaata nama tokko namni waa koree ta'ee as keessa bakka kana dhaabbatee waa dalagu tokko kiisa isaatii waa baasee dalaga lammata ummata gaafatee hin dalagu namoota isatti dhiyaatu waa gaafatee dalaga nama kana keessa isiin waan hunda keessa taatee nama dalagu tokko baay'ee nu galateeffadha Aadde Leensaa. Maamburgi jiraatiif raaportiin rakkoo tokko dhalannaanii bakka barbaadamte sanii dhufte nama rakkoo kana ummata kana wajjin dhaabatu jechuudha. Galatoomaa sagantaan nu qabnu kana fakkaata gara kiyyaan qophiin gara kiyyaa kana fakkaata. Egaa wanta kana yoo jalqabnu nuyi hawaasarraa hawaasatti qopheessina jennee kan kaane hawaasni mammaatti qopheessi jaangarree fi hawaasarraa immoo wanta yoo qopheessummaa turraa barbaadamaa yoo jennu wanta haara hundi keenya zeeroorraa kaasneeti wanta kana jedhamne piroojeektii guddaa gooneeti hawaasa keenya keessattis immoo seera bulmaata keenya keessattis immoo aadaa kunuunsuu guddisuu bal'isuu tokko keessumaa irreessa irratti xiyyeeffanna. Festivaalotas ispoortiis wanta fakkaatu hundumaa qopheessuudhaaf karoora qabna. Keessumaa isa baranaa kana gasa jalqabaa jaa ta'ee fi learning by doingidha. Kanaanii amma ammaatti egaa warri nyaata nuu fiddanii yaada nuu dhiyeessitanii irratti dhufuudhaan irratti hirmaattanii qindeessuu irratti nu gargaartanii dhuftanii asitti immoo nyaata hirtanii akka mataa keessaniitti nu gargaaraa turtanii nyaatas mana keessanii qopheessitanii buna haa ta'u daabboo haa ta'u caccabsaa haa ta'u wanta ta'e hundumaa qopheessitanii warri nuu fiddanii maqaa koree qindeessituu hawaasa Oromoo eessanii fi maqaa miseensota hawaasa Oromoo eessan kan akkasumas immoo maqaa Oromoo asirratti argamne hunduma keenyaan galataa guddaan isinii gashaa gara fuulduraas akkasuma cimsinee tumsinee aadaa keenya wal duukaa guddisnaa aadaa keenya namni nuun guddisu ufuma keenya guddisnee calaqqisne kun eenyummaa keenya calaqqisnu Oromummaan calaqqisu jaa ta'ee fi irreessi kanaafi gara fuulduraattis taanaan akkasuma akka nu wajjin dhaabattanii akka nu gargaartanii abdachaa wanta amma nu gargaartanii fi warri irratti qopheessitanii warri irratti hirmaatan hundi keessan galata guddaa qabdu galatooma ulfaadha. Gamtaan hawaasa Oromoo biyya Jarmanii dhaabbatee jira. Gamtaa kanatti dura taa'aa boordii hawaasa Oromoo gamtaa Oromoo Jarmanii Aadde Fatiyaati. Kanaaf waa'ee akeeka gamtaan kun barbaachise keessaayyuu as naannoo Heesan keessatti obbolooti keenya hojii ciccimaa hojjetanii jira. Isaan gamtaa kana keessatti qooda akkamii qabu? Maaliif isaan barbaanna? Nu wal taanu malee rakkoo uummata keenyaa rakkoo saba keenyaa kana dura dhaabbachuudhaaf diina cimaatu nu dura jira. Kanaaf ijaaramuun nurra jira. Tokko ta'uun nurra jira. Kanaaf Aadde Fatiyaan akka board chairman
waan jettu qabdi. Kanan ishiin akka jettuun ishii affeera galatooma. Ayyee galatooma. Dura dursoo baga nagaan dhuftanii baga irreecha Firaankifartiinis isin gahee jedha. Fresh amma bunu sagaleen hin jiru. Egaa gamtaan hawaasa Oromoo Jarmanii egaa ijaaramee amma already Jarmaniinis filamee boordiin koree filamee koreen hojii gaggeessitus filamee ani dura teettu gamtaa hawaasa Oromoo Jarmanii ta'eetiin filamee amma gara baatii lamaa deemaa jirra. Hojiin keenya caasa ijaarree caasni kuni dipaartimentii adda addaa qabaa. Ka dargaggeessaa jira, ka advokaasiitu jira, ka aadaa jira, ka barnoota jira. Waan adda addaa keessatti hojjannaa gara sagaliiti. Wanni guddaan wanni ani asir dhaabadhee dubbadhuu fi wal keessaniif dhaamsa dabarsuu fi waamicha kiyyaallee isiniif geessuuf as dhaabadhee. Suni maali hawaasa keessan wajjin yeroo dheeraa personaalii wajjin hojjedha. Hojii nama boonsu hojii adda addaa karaa ispoortiinis ta'ee karaa irreechas ta'ee aadaas konsertiis waan hunda akka gaarii qindoominaa fi gara disipiliinii qabu akka gaariitti akka nama hawwisiisitti hojjetaa jiran. Kanaaf gamtaa kana keessatti akka nama nuuf ergitanii keessatti hirmaattanii asirraan waamicha kiyya isiniif dhiyeessa jechuu akka gamtaa hawaasa Oromoo Jarmanii. Yeroo dheeraa Oromoon biyya Jarman keessa jiru keessaa'uu qeerroo fi qarreen maaliif isiniin ijaaramnee hagammaa faffacaanee jirra namni fuudheen nuun deemu hin jiru jedhanii baay'ee komii guddaa isin waliin galtanii maanguddoo fi guddaaf xiqqaan warri as ture jettanii turtanii waamicha keessan kana dhageenyeetini amma ijaaramnee jirra. Proposaalii already wanni hundinuu dhaabatee jira. Amma wanni isinirraa eeggamu dandeettii keessan warra dandeettii adda addaa qabdan siyaasas ta'ee aadaas ta'ee waan adda addaa keessatti hirmaadha. Dipaartimentiitu jira isin cimsinee isin fuunee isiniin deemna jechuudha. Thank you.